Rakkoo daangaa Itoophiyaa fi Suudaan jidduu jiru karaa nagaatiin furuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jirra jedhe dubbii himaan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Baayiluu Nacoo dabalata qaba. Akka dubbii himaan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii guyyaa har'aa miidiyaalee biyyattiif ibsa kennanitti rakkoon naannoo daangaa Sudaanii fi Itoophiyaatti mudatee yeroo ammaa kana hanga tokko tasgabbaa'us Itoophiyaan rakkoo uumame sana furuuf tattaaffiin taasistu cimsitee kan itti fuftu ta'uu ibsaniiru. Keessumaa jedhan Ambaasaadder Diinaa rakkoo daangaa biyyoota lameen irratti mudate keessatti aangoon olaanoo Sudaan harka keessaa hin qaban jechuun nama rakkisaa jedhani. Itti dabaluunis Ambaasaadder Diinaa Muftiin haala dhimmoota yeroo irratti miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Keessumaa lola naannoo Tigraayitti adeemsifamaa ture wal qabate dhaabbileen idil addunyaa ejjennoo garaagaraa qabaachaa turan yeroo ammaa kanatti mootummaan hubannoo cimaa isaaniif kennuun yaadni isaanii gara tokkotti dhufeera jechuun ibsani. Lammiileen wal waraansa mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi humna adda bilisummaa uummata Tigraay waliin taasifame gidduutti namoonni waraana sana baqachuun gara daangaa Sudaanitti godaanan yeroo ammaa kana hojii dippiloomaasii cimaa hojjechuun namoota baqatan sana gara biyyaattis deebisaa jirra jedhu Ambaasaadder Diinaa Muftiin. Wal waraansi daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa gidduutti taasifamaa jiru haga ammaatti waan dhaabbate miti kan jedhan miidiyaaleen Sudaan tokko ammoo wal waraansi kun deemee gaanfa Afrikaatti rakkoo guddaa uumuu ni mala kan jedhus ammoo xiinxaltoonni tokko ni dubbatu. Manni maree naannoo Beenishaangul Gumuz walgahii ariifachiisa guyyaa irra taa'ee jira. Manni marichaa walgahii ariifachiisa taa'e miseensota maree naannichaa kan ta'an namoota afurirraa mirgi matamuu dhabuu isaanii irra kaase. Godina Matakkaliitti ajjeechaa namoota nagaa qaamota hidhataniin irratti raawwatame walqabatee namoota yaksuun raawwatan waliin hariiroo qaban jechuun akka ta'ellee biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz ibsee jira. Namoota mirgi matamuu dhabuu irra kaafaman keessaa Adigoo Amsaayaw, Shifarraa Calliboo, Girmaa fi Aragga Balbit fa'aa akka ta'e biiroon dhimmoota koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz ibsee jira. Torbaan dabarkees godina Matakkal keessa namooti nagaa 100 ol qaamota hidhataniin ajjeefamuu isaanii koomishiniin mirga namoota Itoophiyaa ibsuun ni yaadata. Itoophiyaa keessa gaazexeessitooti roorrifamuun akka malee na yaaddeessaa jiru jedhe Tiiboor Naagi. Waajjirri Haajaa Alaa fi hariiroo idil addunyaa Ameerikaa barreessaa ittaanaa dhimmoota Afrikaa kan ta'an Tiiboor Naagi Itoophiyaatti gabaasa roorrisni gaazexeessitoota irra ga'u itti fufuu ibsuun guddoo na yaaddeessaa jedhan. Walabummaan pirees hawaasa diimokiraasiin buluuf bu'uura akka ta'e ibsanii ejjennoo mootummaa isaanii kabajamuu walabummaa miidiyaaf qabu kan irraafamne akka ta'e ibsan. Tiiboor erga Tiwiiter isaa irratti ibsa dhaabbati tajaajila oduu Reuters ogeessa kaameraa isaa kumarra gammachuu Finfinneetti hidhamuu balaaleffachuun baase. Maddii daa'imtuu kana BBC irra. Dhaabbileen qarqaarsa dhaabbata biyyoota gamtoomanii baqattoota Eertiraa Tigraay keessa jiran 25,000 ta'aniif qarqaarsa nyaataa dhiyeessuu beeksise. Qarqaarsi jilamaaf ga'a jedhamu kan sagantaa nyaata addunyaa koomishinii dhimma baqattoota dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi eejensii dhimma godaantotaa fi naannolee godaansaa deebi'an Itoophiyaatti waliin ta'uun kenne jalqabe. Qarqaarsi jilamaaf ga'a jedhamu kan sagantaa nyaata addunyaa koomishinii dhimma baqattoota dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi eejensiin dhimma godaantotaaf namoota godaansa deebi'an Itoophiyaatti waliin ta'uun kennee jedhan. Baqattooti tun qarqaarsa dhaabbata nyaata addunyaa kennuuf kanaan jiraatan akka dhaabbatichi ibseet hojiin nyaati dhiyaate raabsullee akka qarqaarsi achi ga'een jalqabuu dhaabbati nyaata addunyaa beeksise. Koomishiniin dhimma baqattoota dhaabbata biyyoota gamtoomanii namoota sababa walitti bu'iinsaa fi adabbii sodaa biyyaa ba'an qarqaara. Yeroo ammaa biyyoota 120 ol ta'an keessatti hojjechaa jiru yoo ta'ullee namoota miliyoonaan lakkaa'aman miidhaa irra eegaa jira. Dhaabbati nyaata addunyaa jaarmiyaa addunyaa qarqaarsa namooma irratti hojjetan yoo ta'u barkan badhaasa Noobeelii nageenya isattuu mootummaan galate. Suudaan lafgan 20tiin dur narra fudhatanii jettam deebifachuu beeksifte. Waraanni biyyattii waan daangaa Itoophiyaa irratti godhaa jiru hojii daangaa biyya kabachiisuu malee laf bira fudhachuu miti jedhan hoogganaan olaanaa waraana Suudaan. Maddii oduu Turkii Anadolu Agency akka gabaasetti Leetinaant Jeneraal Khalid Abdin Alshaamii daangaa Itoophiyaa irraa laf naannoo Alfashqa jedhamu kan hidhattoota Itoophiyaatiin waggaa 20 humnaan qabamee ture amma gar Suudaanitti deebi'ee jira jedha. Ajajaan waraana Suudaan kun laf deebifatan sun to'achaa kan afanillee deebifachuuf akka yaasa guuruu jiran dubbata. Daangaa Suudaan addunyaan beektu deebifachuu malee biyyoolaa weeraruuf Itoophiyaa waliin lol seenuu akka hin feene himanii jiru kan jedhan Anadolu Agency. Kan irratti aga oduun kun qophaa'etti gam Itoophiyaatii wanni jedhamu tokkollee hin jiru. Dubbii himaan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii dhiyeen kan hidhattoota
hidhattoota fi milishooti Suudaan daangaa Itoophiyaa seenanii laf qonnaan bultoota saamaa fi qa'eerraa buqqisuu jiran beeksisanii ture. Ambasaaddar Diina Muftii akka jedhanitti yeroo Itoophiyaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf qabamtee jirtu kanatti diinootii gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay baqatanii Suudaan seenanii achirratti qabsiisuu barbaadu. Yaadii laf babal'ifachuuf hoogganoota Suudaan tokko keessa jiran kan jedhan ambasaaddar Diina Muftii Itoophiyaan dubbichi karaa nagaan furuuf akka barbaadullee addeessee dubbata.